jecha ajaa'ibaatii fi gocha ajaa'ibaa waan nama gammachiisaa fi waan nama abdachiisaa daawwadhaa hanga dhumaatti biyya waboon keessa lalisee mirgaa bitaa bobba'ee galee qeerroo fi qarree leenjisa keessatti nama gammachiisa yaada barattootaa. Isaan keenya faana maariifaan qophaa'ee egaa nu eeyyamuu dhiistaniiti gabaabsinee magara eebbaatti deemna jechuudha. Bajamaa Dooktar Hassan Yesuuf pirezidaantiin yuunivarsiitii Wallaggaa haasaa nuuf godhu isaaniin gara waltajjiitti naffeera. Kanaan dura agammaatti ittiin hojjetaa turreeni haasaa keenya afaan Amaariffaan qopheessine nuuf kolcha afaan Amaariffaan dubbisaati. Haasaan keenya afaan Amaariffaan qophaa'ee egaa nu eeyyamuu dhiistaniiti gabaabsinee magara eebbaatti deemna jechuudha. Kallattiitiin gara eebbaatti deemna. Kanaaf akka waliigalaatti guyyaa eebbaatiin geessan jennee kanumaaniin goolabachuudhaani haasoo koo galatuma. Afaan Amaariffaatiin akkan dhiyeessu sin gaafadha. ክቡራትና ክቡራን እንኳን ወደ ወለጋ ዩኒቨርሲቲ በደህና መጣችሁ። ከልብ የመነጨ አክብሮታችንና ፍቅራችንን እንገልጻለን። Sinadu yusa, yokan siyadu, sirba tambusa, adu, kanyedi jirbi. Akkasitti jirti gaa Wallagga biyya jalmarroon ittiin arrafamee har'a gahe har'a immoo itti faarfamuu jiru jaalmooyin kalee itti arrafame har'a itti faarfamuu jiru warri barattootalleen afaan alagaa akka mataa isaaniitiin dubbatamne gochuudhaan yaada akkasii laataa fi jiranii jechuudha. Wallaggaan cimaadha. Hayyoota cimaa fi dargaggeessa cimaa fi kan akka jalmarroo fi jalmoo ifallee biqilchee baga jiraattan baga yeroo nageessan daawwadhaa hundi keessan.